Walwallichi Oromoo mari'achuu yakkee tibba kanaa diiyaasporaan Jawaariin durfamuu abdii siyaasaa irraa kutatee waliigaltee ABO fi KFO yeroo darbee arrabsuu irratti argama. Wanti jaarmiyaalee lamaaniin godhaman waan Oromoof ta'uu fi bu'aa guddaa qabu ta'uu ni hubata. Diiyaasporaa Oromoo jawween of jala oofuu kun sammuu waan qabu natti hin fakkaatu. Waan godhuuf waan dhiisus hin beeku. Wanti Oromoof ta'uu isaaniif hin ta'u. Maqaa qabsoo Oromootiin jiraatu. Qabsoon Oromoo isaan jedhan ammoo gadadoo uummata Oromooti. Yoo Oromoon boo'ee isaan ni kolfu. Jireenya isaaniitu akkana. Akka hiikaa dikshineerii isaaniitti namni ilaalcha isaaniirraa adda qabu gantuudha. Ofii akka dhiiraatti as ta'anii hin qabsaa'an nama hawaasa isaa keessa taa'ee aarsaa bara jireenya isaa guutuu kaffalee halaala teessee arrabaan ni cabsiti. Kanatu isaaniif fuulaa jireenyaati. Waggaa 3 darbee yeroo TPLF waraana bantuu TPLF waliin kan duulee isaanii egaa duulli isaanii kunis milkii dhabee jira. Amma immoo Shaabiyaan dhibbee waraanaa rukutuu eegallaan anatu irraa gabaa qabaa jechuuf lafa dhidhiitaa jiru. Jawaariin olitti Oromoon diinan qabu. Oromoon qabsoo hadhaawaa gaggeesseen diinota hedduu ofirraa buqqisuun bilisummaa gonfateera. Haa ta'uutii bilisummaa gonfate kanaa harkaa baasuuf diinni afaan Oromoo dubbatu Jawaar Mohaammed jedhamu hojjechaa jira. Jawaar Oromoon mariidhaan rakkoosaa akka hin furanneef burjaajii uumuuf olola ololuu irratti muudameera. Jawaar Oromoon yoo mari'atee nagaatu Oromiyaatti mirkanaa'a tokkummaa Oromootu cimaa kun immoo daldala siyaasa isaa jalaa mancaasa. Kanaaf diinummaa isaa sirriitti mul'ifachaa jira. Egaa kun miidiyaa Kilolee yeroo maraa odeeffannoo wayitaawaa isin biraan ga'uudha. Qophii keenya asumaan goolabnaa. Galatoomaa.